Mucaan kun furdinaan addunyaarratti ijoolleen isa geessu hin jirtu. Boodarra garuu akka agartan kana qallate. Maqaan mucaa kanaa Aariyaa Parmaanaa jedhama. Umriin isaa waggaa 10 qofa yoo ta'u, ulfaatinni qaama isaa kiiloo 192 kaasa. Mucaan kun lammii biyya Indooneeshiyaati. Qaama dhiqachuuf gargaarsa namaa isa barbaachisa. Mana barnootaa hin dhaqu. Hiriyoota isaa wajjin taphachuufis carraa hin qabu. Furdinni qaama isaa dhiibbaa hedduu isarratti fide. Aariyaa Parmaanaa furdinni qaama isaa haala kanaan itti fufnaan umrii dheeraa akka hin turre dooktarri maatii isaa beeksise. Garuu Aariyaa Parmaanaa fuulduraaf akkaan qalladhu, barnoota kiyyaas akkaan galmaan ga'u abdiin qaba jedhe. Aariyaa Parmaanaa barsiisaa ispoortii fi jabeenya qaamaa biratti ispoortii barachuu jalqabe. Waggaa 3 booda Aariyaan Parmaanaa qaamni isaa haala kanaan jijjiirame. Aariyaa Parmaanaa dooktarri coraa qaama isaa kana tolchuuf operaasiyoona naqan. Mucaan kun qallachuu barbaade, qallatee jira. Qabxiin dubbii tanaa waan jette galmaan ni geessa. Abdiin kutatiin jecha namaas gocha namaas dhiisi, bakka yaadde gahuuf carraaqi. Laayikii sheer godhaa nama hunda biraan ga'a akka warraa barataniif.